Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Keessoo PP'tti jeequmsii fi raafamni hamaan uumamuun dhagahamee jira. Gama biraatiin PP fi TPLF gidduuttis raafamni jiru akkaan cimee itti fufuu fi TPLF akeekkachiisa Ameerikaatii fi akkasumas gamtaa Awurooppaallee kufaa taasisuun waraanaaf of qopheessaa jiraachuun waca guddaa uumaa jira. Akkasumas sodaa fi raafamni hamalleen kallattii kaabatiin uumamee jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Cimee itti fufuu fi akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lola deemaa jiru irratti miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuuf kan qaamatii fi kan lubbuu jechuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota PP hedduus boojuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu ga'ee jira isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Aardhe waxabajji 29 2026 waxabajjiin 29 guyyaa goonni ilma Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaa itti galaafatamedha. Waxabajji 29 2020 gaafa Haacaaluu Hundeessaa itti wareegamedha. Har'a waggaa 6. Aartist Haacaaluu Hundeessaa cubbuudhaan wareegama kaffale. Aartist Haacaaluu Hundeessaa badii tokko hin qabu. Cubbuudhaan wareegama kaffaluun isaa immoo warra wareegama isa kaffalchiisee fi gatii kaffalchiisee jira. Isa wareegama kaffalchiisanii ofii nagaa rafanii buluuf ture. Garuu nagayaan rafanii buluu hin dandeenye. Dhiigni isaa guutuu biyyattii raasee jira. Har'a waxabajjiin 29 guyyaa yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaati. Hawaasa bal'aa fi qaamota garaagaraatiin sagantaa adda addaatiin bakkoota garaagaraatti yaadatamee oolee jira. Kan nama gaddisiisu garuu dhugaan Haacaaluu Hundeessaa hanga har'aatti awwaalamee hafuudha. Dhugaan isaa awwaalamee hafuun akkaan namatti dhagahama. Wareegama Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee waa hedduu jedhuun ni danda'ama. Waa hedduu dubbatuun fi waa hedduu gabaasuulleen ni danda'ama. Waa'ee Haacaaluu Hundeessaa dubbatanii fixuun tasuma hin danda'amu. Hundaafuu Waaqayyoon biyyee itti haa salphisu. Oduun itti aanu raafamni hamaan keessoo PP'tti uumame odeeffannoon jettu irra deddeebiin ba'aa jirti. Kana duras odeeffannoo isinii gabaafnee turreen muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa bakkarraa kaasuu isiniin geennee turre. Taateen kun immoo keessoo bilxiginnaa akka irraasaa jiraachuu fi yaaddoo hamaa uumutu gabaafamaa jira. Break news isinii qabannee dhufne gola bilxiginnaa keessaa Birhaanuu Juullaatii fi Abiyyi Ahmad je'ee fi yaamu wal dhabanii Birhaanuu Juullaa aangorraa rarraasee Jeneraal Geetaachoo Guddinaatiin bakka buusee jira. Odeeffannoo kana anilleen guyyoota dura isiniin gahee jira. Odeeffannoon kun akkuma amma viidiyoo kanarraa dhageettanitti wal dhabdeen guddaan gidduu PP'tti uumamuu fi keessoon PP raafamaa jiraachuun kan mirkanaa'edha. Sababni isaas muummichi ministeera Itoophiyaa gara kaabatti ni duula lola ni banna ni lolla yaada jedhu kan dhiyeessee ture jedhama. Muummichi ministeera Itoophiyaa yaada kana kan dhiyeesse ajajoota jeneraalota waraanaa PP guutumaan guututti yookaan hunda isaanii walitti qabuudhaan marii gaggeesse irratti kan dubbate jedhamee jira. Yaada kana Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yaada kana dura dhaabbatuun lola biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabuu hin dandeenye, xumura itti godhuu hin dandeenye. Lolli biyyattii keessatti deemaa jiru dinagdee biyyattii hanqee jira. Dinagdeen biyyattii dadhabee jira. Biyyi kufuuf deemti. Lola biraa irratti hin jalqabnu jechuudhaan TPLF waliin lolatti seenurra mariidhaan rakkoo furuu wayya jechuudhaan yaada kennee ture jedhamee jira. Kanumarraa kan ka'e aangorraa kaafame kan jedhame yoo ta'u jeneraalotaa fi ajajoonni waraana PP hedduun yaada Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa kana kan qaban jedhamee jira. Ajajoonni biroollee yaaduma wal fakkaataa kan kennan yoo ta'u yaada kennaniin naannoo Oromiyaatti yoo xiqqaate lolli waggaa 7 deemaa jira. Naannoo Amaaraatti yoo xiqqaate waggaa 3 deemaa jira. Lola kana kan xiqqaataa deemuu hin argine, kan itti cimaa deemuu malee lola keessa seenne keessayyuu bahuu hin dandeenye. Kasaaraan guddaan biyyattii mudataa jira. Lola deemaa jiruun lubbuu nama hedduutu itti badaa jira. Diinagdeen biyyattii kufee jira. Lola kanatti lola dabalataa yoo ka daballu taate balaa guddatu biyyattii simata yookaan biyyattii irratti dhaqqaba jechuudhaan hedduu yaada qaban jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e keessoon PP akka raafama hamaa keessa galutu kan himamaa jiru.
Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as kaleessi lolli fufteedhaan bakkoota garaagaraatti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, lola gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota PP hedduus bakkoota garaagaraatti booji'uun injifannoo argachuu isaa beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uu fi akkasumas bakkoota hedduu to'atuun magaalota hedduu akka barbaadetti seenee bahuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Alma kana waraanni bilisummaa Oromoo lola zoonii giddugalaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti bakkoota hedduutti loltoota hedduu kan booji'e ta'u kan beeksise yoo ta'u, kan zoonii giddugalaa akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Isaan viidiyoo irratti argitan kunniin loltoota PP waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalatti lola waliin gaggeessaa ture irratti booji'eedha. Isaan kunniin isaan qofa osoo hin taane kan booji'aman meeshaalee waraanaa isaanii hedduu wajjin meeshaan gurguddaalleen wajjin booji'amee jira. Kunniin warra carroome, warri immoo carraa kanaa hin argatin hedduu ta'u isaanillee dubbatanii jiru. Isaan viidiyoo irratti argitan kunniinis lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo warroota booji'eedha. Isaan kunniin warra carroomedha. Lola guyyaa kaleessa bakka tokkotti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo harka kennadhaa yoo jedhuun harkallee kennatu warra wallaalee burjaaja'aa ture hedduun isaanii waraanni bilisummaa Oromoo irraa wal dhoogguun akka lubbuu isaanii baafatan taasisee jira. Kan nama gaddisiisu garuu maqaa milishaatti fi poolisiitiin abbootii maatii hedduu loluu miti qawwee dhukaasuun maal akka ta'e hin beekne gabitaa yoo jedhanii gara mirgaa deebi'u akkasumas ka ol jedhee gad jedhuu hin dandeenye dirqamaan gara dirree lolaatitti bobbaasuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Kana immoo qabataman warroota booji'aman irraa argamee jira yookaan mul'atee jira. Walumaa galatti lola naannoo Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun humni walgituu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoo milishoota fi poolisoota mootummaan gara isaanii ergu hedduu isaanii hojiin ala taasisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'atee jira. Magaalota keessa akka barbaadetti seenee akka barbaadetti to'atee akka barbaadetti biraa ba'a. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti waraanni bilisummaa Oromoo haaluma viidiyoo irraa argitan kanaan magaalota akkuma barbaadetti seenee bahaa jira. Haala kanaan magaalonni hedduun bakkoota hedduutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu fi jala galaa jiraachuun beekamee jira. Gabaabumatti loltoonni PP waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun itti ulfaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annoo isaa jala oolchees sodaa tokko malee marii hawaasa bal'aa waliin geggeessuu itti fufee jira. Addunyaa kana guutti ta'uu qabaa silaa kun ta'uu mallee nuti asitti argamuuyyuu mallee silaa. Viidiyoon gabaabduun kun waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hawaasa bal'aa waliin marii taasisu kan agarsiiftudha. Kana qofaa miti bakkoota hedduutti haaluma kanaan itti fufee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Har'as haaluma kanaan bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, Gujii Lixaa Aanaa Galaana ganda Odaa Nageellee irraa raayyaan ittisa biyyaa yookaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu waraana bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana sadeenidha. Isaan kanneeniif simannaa ho'aa fi kabajaa taasisee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatiin odeeffannoon jiru mootummaan humna dabalataa bakkoota garaagaraatti bobbaasuu itti fufee jira. Gama biraatiin humna qilleensaatiin fi akkasumas dirooniidhaan haleellaa raawwatuuf godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti diroonii naannessuudhaan haleellaa raawwatuu fi sochii cimaa taasisaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Gama biraatiin qindoomina humnoota kaabatiin wal qabatee hayyoota fi xiinxaltoonni Oromollee yaada kennaa jiraniin dhimmichi xiyyeeffannoo kan barbaaduu fi Oromolleen dhimma kana xiyyeeffannoo kennuudhaan of baraaruu fi waan isarraa eeggamu taasisuudhaan of qopheessuu qaba jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu muddamsuun kaaba Itoophiyaatti TPLF fi PP gidduutti uumame cimee itti fufee jira. PP'n muddamsuu kana qabbaneessuu fi qaamota garaagaraa maqaa jaarsummaatiin garas ergutus itti hin milkoofne. Akkasumas TPLF'n
Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaallee akeekkachiisus TPLF duubatti deebi'uu hin dandeenye. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo yeroo dabre miseensota hedduu qabatuudhaan TPLF fi PP walitti araarsuuf garas imalee ture hin milkoofne. Torbaan dabre immoo Finfinneetti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaan garas akka imalu taasifamee ture. TPLF natti hin dhufin jechuudhaan akka Finfinneetti hafu taasiftee ture. Ittaan sunis Ameerikaan TPLF fi maatii isaanii irratti dhorgii viizaa kaa'uu beeksiftee jirti yookaan beeksiftee ture. TPLF kanaanis ejjennoo isaa jijjiiruu hin dandeenye. Har'a ammoo gamtaan Awurooppaa TPLFin akeekkachiisee jira. Akeekkachiisni Ameerikaatii fi gamtaa Awurooppaallee TPLF lolaaf qophii taasisaa jiru dhiisee gara mariitti dhufuudhaan mariidhaan rakkoo akka furu yoo gaafatan TPLF bara 2022 irraa jalqabee hanga har'aatti mariidhaan rakkoon akka furamu kadhannee jirra. PP'n mariitti waan hin amanneef mariidhaan rakkoo keenya furuun hin danda'amne. Afaan PP'n beeytuun PP dubbifna jechuudhaan sodaachisaa fi waamicha Awurooppaa fi Ameerikaan gootellee kufaa taasiftee jirti. Dhorgii viizaa TPLF fi maatii isaaniitti irratti Ameerikaan keette qaamonni dura dhaabbatan jiru. Walumaa galatti TPLF marii araaraatiin dubbiin yookaan rakkoon naannoo Tigraay ni dhuma wanti jedhu abdii kan isa kutachiisee fi PP'n gantuudha. Nama ganti waan waadaa galte hin guutu jechuudhaan ejjennoo isaa gara afaan qawweetitti deebisuudhaan afaan qawweetiin PP waliin haasa'uudhaaf kallattii garaagaraatiin karoorfatee sochii isaa cimsee itti fufe jedhamee jira. Qophii TPLF lolaaf taasisaa jiru kanaan wal qabatee TPLF kallattii walqaayitiin lola bana jennee osoo eenyu kallattii biraatiin lola banuu fi duubarraan haleellaa raawwatuuf qophii cimaa taasisee jechuudhaan kan dubbate Tigraayitti pirezidaantii yeroo kan ture obbo Getaachoo Raddaa dubbatee jira. Diddaan TPLF kun PP'llee waccisiisee jira. PP'n gareen Tsimdoo jedhu akkaan of ijaaree qaamota keessattii fi alaa waliin qindoomina cimaa uumuudhaan Itoophiyaa irratti lola bal'aa banuu fi Itoophiyaa diiguuf dhufaa jira jechuudhaan uummataaf ibsa kennitee jirti. PP'n ajajoonni waraana PP dhimma kanaan wal qabsiisuun ibsa kennuu bira dabruudhaan uummata bal'aafis waamicha taasisanii jiru. Gareen kun biyyattii diiguuf sochii cimaa taasisaa jira. Kanaaf tokko taanee bira haa dhaabbannu jechuudhaan uummanni Itoophiyaa nu bira dhaabbadhaa jechuudhaan waamicha uummata bal'aaf taasisanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee guyyaa kaleessa TPLF kallattii walqaayitiin haleellaa raawwatuun gabaafamee jira. TPLF guyyaa kaleessa kallattii walqaayitii seenuudhaaf yaalii taasisuu fi haleellaa raawwatuuf yaaluu isaa kan gabaasan yoo ta'u, miidiyaaleen PP tokko immoo haleellaa diroonii mootummaan PP irratti raawwateen humni haleellaa raawwatuuf dhufe duubatti deebi'ee jechuudhaan gabaasanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu turaa.